Video teenya kanarraa keessatti akkamitti akkaawuntiiwwan keessan kan bakkeedha national ID keessanii wal qunnamsiisuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa wanti isin gaafatu bilbila keessan qofa yookaan immoo PC yookaan laaptooppii keessan qofa yoo qabaattan mana keessan teessanii akkaawuntiiwwan keessan kan baankii kan garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf Awaash baankii ta'uu danda'a, Cooperative Bank of Oromiyaa ta'uu danda'a, Absiiniyaa ta'uu danda'a, akkanumallee Oromiyaa Bank ta'uu danda'a, Siiqqee Bank ta'uu danda'a, akkanumallee baankii daldalaa Commercial Bank of Itoophiyaa ta'uu danda'a. Isaan kanneen akkamitti mana keessan teessanii bilbila keessan qofatti fayyadamuudhaan ID keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan. Yeroo ammaa kana ID dhaan yoo wal qunnamsiisin tiraanzaakshini adda addaa adeemsisuu hin dandeessan. Kaffaltii adda addaa kaffaluu hin dandeessan. Namoonni akkasitti illee yaaddan dogongortaniitiin jirtanii yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti dhaabbateetiin jira. Warroonni national ID isaaniitiin wajjin akkaawuntii baankii isaanii waliin qunnamsiisin jechuudha. So mana keessan teessanii akkaawuntiiwwan kanneeniin akkamiin wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhu kanaan dura Awaash Bank irratti isin agarsiisee jira. Akkanumallee teelee birrii keessan akkamitti national ID dhaan wal qunnamsiisuu akka dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Viidiyoowwan sanneen kanneen lamaanuu check gochuu dandeessan. Ilaalaadhaa irraa fayyadamaa. Har'a immoo namoonni baay'een baankii daldalaa akkam goona akkamitti baankii daldalaatiin wal qunnamsiisuu dandeenya yookaan immoo nigdi baankiidhaan national ID keenya akkamitti wal qunnamsiisuu dandeenya akkamitti haaromsafachuu dandeenya kan jedhu gaafii namoota baay'ee waan ta'eef national ID kan kootiin wal qunnamsiisaa har'a isinitti agarsiisa hanga dhumaatti nafaana turaadha. Nageenya isin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'a akkamitti national ID keessan akkaawuntiiwwan keessan kan baankii garaagaraa hundaanuu kanaan dura Awaash baankii isiniif hojjedhe kan Awaash baankii isiniif hojjedheetiin jira. Akkanumallee teelee birrii isiniif hojjedhee jira. Har'a nigdi baankii yookaan immoo baankii daldalaatiin akkamitti mana keessan teessanii bilbila keessan qofatti fayyadamuudhaan wal qunnamsiisuu akka dandeessan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti nafaana turaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanaaliin kun subscriber 122 ol kan horatee fi waa'ee hojiiwwan onlaayinii teeknooloojii akkanumallee reaction viidiyoowwan bashannana adda addaa isiniif dhiyeessuu irratti argama. Kanaaf subscribe like share gochuudhaan faamilii guddaa kanatti dabalamaan affeerraa kan koo kanarraatti amma gara barnootichaatti ceena. Egaa duraan dursitanii akkaawuntii keessan kan baankiiwwan garaagaraa national ID dhaan wal qunnamsiisuudhaaf maal gootanii egaa gara telegiraamaatti ni deemna. Akkuma asirratti argitan telegiraama kan koo irra ni seena. Telegiraama kan koo argachuun hedduu tokko salphaadha. Description jala isiniif kaa'ee jira linkii isaa. Egaa @Soofumar App jechuudhaan illee sarchii gochuu dandeessanii. Soofumar Media kan jedhu subscriber 7600 kan qabu isa kanadha. Asirratti isiniif kaa'eetiin jira linkii baankiiwwan kanneen hundayyuu ittiin argachuu dandeessan jechuudha. So akkuma asirratti argitan egaa caamsaa 6 bara 2018 irraa kaasee ID keessa yookaan immoo national ID keessanii fi baankiiwwan keessan hundaanuu akkaawuntii keessan kan baankii hundaanuu wal qunnamsiisuu qabdan jedhanii egaa baankiin biyyoolessaa ibsa baaseetiin ture. So sanumarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana namoonni national ID isaaniitiin waliin qunnamsiisin kaffaltiiwwan adda addaa kafaluu hin danda'an akkanumallee fudhachuu hin danda'an jechuudha. So rakkoo kanattu jira. So kanas mana keessan teettanii sirreeffachuudhaaf national ID keessanii wal qunnamsiisuudhaaf linkii mana hunda isaaniitti jechuudha asirra isiniif kaa'eetiin jira. Mana keessan teessanii jedhee id.et/connect yookaan immoo id.et/connect kan jettu ni argamti isa irra kilik gootan. Ergasii immoo baankiiwwan keessan baankii ittiin wal qunnamsiisuu barbaadan ni filattanii akkamitti akka hundayyuu argachuu dandeessan amma isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti id.et/connect kan jettu irra kilik gochuudhaan gara biroozara tokkootti isin fudhata. Ergasii immoo isteeppiiwwan ittiin wal qunnamsiiftan kanaan dura yeroo Awaash baankiidhaan wal qunnamsiisuu illee isinitti agarsiiseetiin jira. Isteeppii kanneen sadiin qofa darbuudha kan isin barbaachisu. Tokkoffaa find provider jedha. Provider keessan ni barbaadan baankii keessan jechuudha. Baankii ittiin wal connect gochuu barbaadan ni filattanii open linkidha. Linkii open gootanii ergasii immoo verify the link your ID keessan wal qunnamsiisuudha jechuudha. So amma baankii kan keenya kanaan dura Awaash isinitti agarsiisee jira. Amma Commercial Bank of Itoophiyaadha. So kana jechuun baankii daldalaa Itoophiyaati. So baankiiwwan as keessatti argaman kan biyya keenya keessatti argaman hundumtuu asirratti argamu waan ta'eef isaan kanneen keessa baankii daldalaa ni barbaada jechuudha. Baankii daldalaa ni barbaada. So Commercial Bank of Itoophiyaadha. So asirratti visit kan jettu kanarra kilik gochuudhaan foormii guutuu eegalla jechuudha. So baankiiwwan hundumtuu steppiin isaa tokkuma wal fakkaata. Visit kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti amma information guutuudhaaf deemnu ni guunna jechuudha. So hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan gara fuula kanaatti isin fudhata. Fuula kana jechuun fuula welcome Commercial Bank of Ethiopia faayidaa verification bakka faayidaa keessanii wal qunnamsiiftanidha jechuudha. Bakki kun faayidaa keessan Commercial Bank of Ethiopiaadhaan jechuudha. Baankii biraas yoo ta'e the same as step hin jiru kanadha. Asirratti account number keessan bifa sirrii ta'een asirratti ni barreessitan. Account number keessan egaa asirratti ni barreessitan.
Egaa filannoo lamatti dhufa. Akkuma asirratti agartan get OTP email. Emailii keessaniin kanaan dura baankii keessa yoo wal quunnamsiiftan egaa emailii keessan irratti OTP'n akka ergamu yookaan immoo dijiitii 6 kan ta'e OTP kan itti fayyadamtan jechuudha. Paaswordiin akka isiniif ergamu gootanii yookaan immoo SMS'dhaan meseejiidhaan an almost get OTP SMS kan jedhu kana ni filadha. Akaawuntii kan koo ergatti galchee booda jechuudha. Ergasii immoo load gochuu eegala. Akkuma asirratti agartan load gochuu irratti argama. Load godhee erga geessii booda gara bilbila keessan kanaan dura akaawuntii yeroo banattan bilbila achirratti guutan san irratti maaltu isiniif ergama? Meseejiitu isiniif ergama jechuudha. So akkuma asirratti agartan sekendii lakka'uu eegaleetiin jira. Sekendiin kun osoo hin xumuramin OTP kan koo ni fudhadha jechuudha. Meseejii irra seenee amma fakkeenyaaf meseejii irra seeneetiin jira. OTP yookaan dijiitii 6 kan ta'e asirratti naaf ergameetiin jira. Isinitti mul'atu fuulli kun jechuudha. Dhoksaadha iskiriiniin jechuudha. Dijiitii 6dha. Lakkoofsa san qabatanii yookaan immoo kooppii gootan yookaan immoo qabatanii kooppii godhatan jechuudha. So dijiitii daqiiqaan kun osoo hin xumuramin garasitti deemtanii amma maal gootan bakka OTP jedhu kanarratti qaqqabdanii paste gootan OTP keessan kana jechuudha. Yookaan immoo ni barreessitan. Ergasii immoo sekendiin kun osoo hin xumuramin verify OTP kan kanarratti kilik gootan. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo redirect godhaa gara faayidaatti isin fudhata jechuudha. Akkuma asirratti agartan amma redirect godhee bakka itti faayidaa keessanii yookaan immoo wal quunnamsiiftan login with biometrics kan jedhuu fi login with code kan jedhu in argama. Biometrics jechuun egaa ashaaraa keessan kan harkaatiin akaawuntii keessan yeroo banatanidha. Login with code amma kan filannu jechuudha. Nu koodii akka nuuf ergamu jechuudha. Ergasii immoo fiin yookaan immoo faayidaa nambarii keessan asirratti argama jechuudha. Asirratti dugda duuba national ID keessanitti fiin kan jettu ni argamti. Fiiniin keessan jechuudha. Faan jechuudha. Isa san lakkoofsa sana osoo hin dogongoriin itti galchitan osoo hin dogongoriin jechuudha. Kan asirratti argamu amma itti galchuu irratti argaman. Egaa amma cheek erga gootanii booda seendi kood kan jettu kan jalatti hin argamti isarratti kilik gootan. Koodiin ammas isiniif ergama lakkoofsa bilbilaa keessan kana irratti jechuudha. Ammas lakkoofsa bilbilaa sana irratti koodiin isiniif ergama asirratti halluu jettanii amma meseejiin gubbaa irratti na dhaqabeetiin jira almost. So ammas daqiiqaa 5 keessatti verify taasisuu qaba. Gara meseejiitti seenee ammas OTP lammaffaa irratti faayidaarra naaf ergame ammas hin mul'atu fuulli kun safetyidhaaf securityidhaaf jechuudha. So isa copy godhadhee asirratti paste godha jechuudha. Bakka kanarratti paste godha yookaan ni barreessitan akka barbaadanitti barreessuu ni dandeessanii. Ergasii immoo cheek erga gootanii booda verify kan jettu daqiiqaan kun osoo hin xumuramin daqiiqaa 5tu isiniif kennama. Erga itti galchitanii booda jalatti maaltu argama jechuudha? Verify kan jettu ni argamti. OTP kana akka isiniif ergame jechuudha. Ergasii immoo bakka information itti guutantu isin dhufa. Information kanaan dura faayidaa irratti guutanii jirtan waan ta'eef rakkoo takka hin qabu jechuudha. Amma asirratti halluu jettanii bira darbuu dandeessan. Information kan jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Jalatti halluu kan jettu ni argamti. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan national ID verified isiniif jedha. Gubbaarratti national ID keessaniif verify taasiftanii jirtanii information verified ta'ee jira. Suuraa keessan isiniif fida. Information keessan kan achirratti argamu isiniif fida jechuudha. Ergasii immoo accept and update kan jettu jalatti ni argamti. Share kilik gochuu dandeessan. Egaa amma information keessan guutuun asirratti dhufeetiin jira. Haala kanaan Commercial Bank of Ethiopia faayidaa verification jedha. National ID verified, information verified. Maqaa keessan information guutuun asirratti argama waan ta'eef accept and update kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo update completed isiniin jedha. Pending approve isiniin jedha. Approval isiniin jedha. So approved isiniif taasisanii jechuudha. Egaa haala kanaan national ID keessanii fi akkanumallee baankii daldalaa keessanii yookaan immoo Commercial Bank of Ethiopia Nigdi Baankiidhaan wal quunnamsiisuu faayidaa keessan ni dandeessanii. Baankiiwwan hundayyuu haala kanaan filatanii kan barbaadan irratti visit kan jettu jalatti argamte achirra kilik gochuudhaan salphamatti akkanatti verify taasifachuu dandeessan. Akka isiniif galee abdii qaba. Yeroo biraa immoo viidiyoo akkamii akka isiniif hojjetu barbaadan comment irratti yaada keessanaaf kaayadha. Kanarraa asirratti ta'uu jira. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa hin irraanfatinaa. Yeroo ta'an viidiyoo biraa fi barnoota biraatti walitti deebinaan gasitti nagaan naa jiraadha.